I don't care. Omolaakoti. Bageessanii ana kana maasharrii xaxu mala maluu mala hojjechuu wallahi hin beekus rabbiin hin beeksinis. Bageessanii amma an keessi kiyya akkuma dubbadhu kana ajatus gaaramus hooma keessa kiyyaan baasaa jechuudha. Gaafa bismillah jennu faayoodhaan wal barre. Deemsa keessa faayoon bakka ta'etti sheergooti yeroo nan taa'ee qalladu yeroon komeedii waan tokko dubbadhu munaa kanatti sheergooti. Nan arga achumaan munaan sheerii akka faayoodhaan dhufte nan arga. Wal barree fooloon deebisee fi waliin taphannaa waliin kolfinaa ol galuu gastis nan arrabsasiyoon barbaade yoo akka waliin qosna baay'ee faamilii taane. Faamilii irra darbinee faayoo kottuu doolaara 50 kenni nama rakkate kanaaf haan jedhaani. Munaan nayi eessoo tachagguran $50 amtiin jedhaani. Haga kana waliin jedhana. Sini galee namani abdadhu wayiiti. Osoo akkasii jirru faamilii taane dhugaan kan rabbii diga. Rabbii faasaa ama dhugaan bor arraba kootu hidhama. Sana booda utuma teenyu faayooni bakka ta'etti mucattii tokko wajjin taphan nagaaf tokko dhuftee sappoorti na gootee yoo achi kumisheen kenname kuma kudhan kennaa sappoorti na gooteetti. Eedeen gadda ililli tokko yuunaa kenteen beektu nan jedhe Idris irratti yeroo taphannu jechuu barbaadeen malee isumaayyuu immoo Idrisuma irratti cubbuna jaadha naa kennitee beekti. Sobni maal godha? Geessanii yeroo naare dogoggoruun danda'a. Eessaa kee dubbiin bismillah anaaf jadi walitti bu'uu yoomee galle. Ani haga gaafa faayoon anaa kuma 30 kennamnaan isaa kuma 30 kennamee ka wal qixabaan qurxummii tokko kentee nama wachiitti silaa wallolla namni ira keessa nama galcha geema mootamuu namni jaallatu hin jiru Prime Minister Fuad Abbaa qabeenyaati abbaa shariikaati yaa simboo hundi keessan warri biyya bara jirtan alhamdulillah fayyaa gaarii qabdu rabbi fayyaa keessa isin beeku nagaan baatanii nagaan galtu ana yoo barbaade zabanyaatu dhufee mana keessa harkisee ganna darba waardiyyaa mana jechuudha mirga wayiin qabu isinii galee biyya keessa taa'amee an dhahame yeroo sinna dhaatu aareera namanni nagdeerraaniyyi ma'aamilee na cabe calluma jedhela achumaan ijoolleen nama taphatu caala geemiin nama taphachiisu miira keessa galchaa naamana ijoolleen biyya arabaa kun utuu kaardii of irraa qabaatte wallahi sumunii gargaarsa wayittiin baaftu sumunii biyyatti dargitu baatidha. Hin maraatu kan boofaa jira bilbilee dhiifama dhabuu keenya maal nagaddisiisu miskiinonni koo wallahi billahi dhenga kadhala nama coggaarraan qabame jedhe jira biloo kana godhe rabbii jedhi kalas yookiin yeroo deessi wajjin galtu hin nufu nama jedhe jira hadha kana itti gadhiisaattu biyya arabaa keessa teesse shintibeetii nama miccite bitte dhufte sabboontu arsii nama shintibeetii nama miccitu saudii keessa jiraattudha reedii aadamiin biratti barreessee fi hadha nu fayyadaan rabbii jedhi hin nufin jedhe reedii waliin barreessine feeni ilillii tokko dhuftee darbi tanaan biyya arabaa keessa teesse anaafsii wallollee nama waliin haasaa turedha. Jeessanii sabboontu kan akkasitti dhuftiin seenan sidii galee. Kanaaf kana yeroo biraa dubbanna faayooni xiqqoo ijoollee miskiinota kanaa waliin galtu. Dhugaan sinitti hima. Kooleeyyii jechuu jaallatti. Dheengaddas bakka ta'etti. Dhaqanii koomeentii jalatti tuttuqanii jennaan inni tuttuquu dargaretti sababii kooti. Arrabsi kan isin jettu suuraan qaba. Kan isin arrabsiifte ijoollee. Kooleeyyii mubaarik jettee arrabsiifte ijoollee na jala. Fooloo koo 300 doktora jala jira, profeesara jala jira. Na tuffatte. Achirratti wajjin malee gaafa siinuu 32 taayimingii namni nama nyaachisu jechuun du'a. Taayimingii na nyaachifte nan ijoolleen yeroo isin dhuftee kolbitu. Itti muddinaan Fuadiin kanarraa ta'e saadiqee irraa ta'e fuudhee mooditara. Jabaadhee dabarsee faayoodha. Angifti laafis wallahi wa billahi intinaan kennuun mooditaran kennuun. Kunoo Fuad. Ijoollee na taajabdu ijoolleen biyya arabaana jala jirtan ta'e biyya faranjii. Fuudheen dhufee ijoo hin godhe. Idrisiin baay'ee wal jaallatu nan beeka. Fuad akkuma miikee sappoorti na godhu akka inni Idrisiin sappoorti godhu. Suuraa kaasanii naa ijoollee qabxii wajjin. Dhiyeenya kana 15 kenneef. Fuudhee si gaafadheeraa. Isan beeka. Adda hin jiraan waliin kolfaa oolle. Anaaf inni citii guddaa gidduudhaa qabna. Waliin
فاول لبلا فادين ولا قلت قول إنا أروان فوي مالكين تشونا نندا كيس أكيد قلت كينان مالتاتي فوي مالكين كا يونجدي مبيكو وانت وينا أنا سامله كي أنا نجدو فاد أبدا أكيسني نما كوبولي سنتولي لالولا فاد تكافو أدي كنا تاجبا مجانكون تكاجي ديمبيو مالي فانسي نجي شوال بارك أن متانكو مالا مالا بيتا أكو من أكيد nama giftari ko leblo ke jira naman tu naman niji boyi de ke support le chago lakkan na county birati na jala jira guya ka basara ti sumulila ke dudi resani amma gaba sen dubbi tsena yona se danu la dubbi kenya sni gaba sa pointing kenya fayo tire chana nanu monitor kenna fitre yol ina lapsina jeri fayo monitor yoo biloo singooti miuti singooti isinin baasuun jedhaa ture nagaadha jechuudha amma kanatti lamu kun munaan jedhamtu dhuftee Amaarinya please እኔ አልነግርሽም ማይ ላንጉዌጅ ኦሮምኛ በዛ ይንገሩሽ kun dhuftee ሙና ችግር የለም እና afaan barbaadinna isaa booddee haasofta naquu biliisaasin amma rakaftee miuti rakaftee waan akkana qinii haasofti taanaan nan dorgina toobataan oole hadha nama rasu sana booda achi push godhaa komentiidhaan noo jetti afaan oromoon beektu siin jedhamte kun jechuudha yoo nama waan ta'e kamiin adaabamu laata baduu tapha tokko dabaladheetan yoo moo'e waliin balleessa yoo mo'ame nan badannaan jedhe ijoolleen Muna ti jirti mu be ina sain itim te kuno jedani foto ka tani yago ini jujolle ha mucha ko mala na ka dinjena mala na ka dinjena ru jamma ne te ga mu jamma sana boda immo commenti si ran kan ke ci kazare jamma and